Akkam jirtu? Nagaa keetii? Nagaadhaa. Akkamitti? Waa siyaasofsiisuu barbaadeen ture. Rakkoon qabu see. Ilaamee ammati sin arga yeroo baay'ee karaa kana irratti. Waa'ee liidarshiippii, waa'ee gaggeessummaa waan beektu qabdaa miti. Waan tokko hin beektu. Beektaa? Akkam? Maalidha liidarshiippii? Gaggeessummaa jechuun maal jechuudha? Namni beekumsa kana tuun qabatin cal jedhee konkolaataa qabatee naanna'aa ooluun jireenya sitti fakkaata sun. Dhimma gaggeessummaa irratti rakkinoota gaggeessummaa jiru wal qabatanii jiran hundumaa irratti kan mari'atu poodkaastii akka biyya kanaatti isa jalqabaa kan ta'e Dr. Waggaaris Leadership Podcast kan jedhamu banamee jira. Poodkaastii kana irratti namoonni sadarkaa gaggeessummaa garaagaraa irra jiran yeroo gaggeessummaa isaanii kana keessatti muuxannoo qaban rakkinoota isaan mudatan gaggeessummaa wajjin wal qabatee saayinsii gaggeessummaa addunyaan yeroo ammaa irra geessee jirtu wajjin wal simsiisaniitu dhaabbanni tokko saffisaan guddachuudhaan milkaa'uudhaan burjaajii garaagaraa hambisuudhaan sirna gaggeessummaa keessatti muuxannoo jiru sirriitti gadi fageenyaan achirratti waan dhiyaatuuf hordofuu qabdu. Poodkaasticha sirreessitee hordofuu qabdu. Maaliin siin jedhee Dr. Waggaaris Leadership Podcast. Kanaaf isa kanarratti Ilaadho. Ani kaampaanii mataa kootii waan hin qabuuf poodkaastii kana nan hordofu na fayyadas. Ati garuu akka gootu konkolaataa koo keessaa naafu. Konkolaataa koo keessaa naafu dafi. Dafi. Baga gara poodkaastii hooggansa fooyya'aa Dr. Waggaariitti nagaan dhuftan. Poodkaastii kana cinattis dhaabbileedhaaf karaa dhaabbata keenyaa T-Mode Management Consultants gorsaaf leenjii dabalataa ni kennina. Galatooma. Dr. Waggaarii Leadership Podcast.